Obboleesso qaamni waan kana jechuun jiru wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu isa Yohaannis caafe kan jechuun Yohaannis jechuu jira moo Onesimos jechuu jira moo nama biraati? Lakkoofsa tokko boqonnaa tokko lakkoofsa tokko jalqabee isa Yohaannis caafedha. Kan akkas jedhee barree dubbataa jiru. Sansiin hin jenne. Kan akkas jedhee dubbataa jiru garuu. Qoisin garsiisa. Waan namaa jechuu jira kana. Hin argitaa? Kana laalas. Hin argitaa mi'as waan wantoota gurguddaa kana. Onesimos immoo eenyu kana dubbachuu jira naayimi nama waan kana itti barreessa qofa naayimi dubbiin tun dubbii eenyuti waanni kun. Kan dubbate moo kan barreesse chaartati? Kanuma dubbate naayimi. Wangeela Yohaannis kan dubbate. Akkas hin jenne. Wangeela gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa qulqulluu isa Yohaannis caafe kan jedhe kana kan dubbate eenyu? Kana warra macaafa qulqulluu beektota macaafa qulqulluu barreessantu barreesse kan. Dubbiin kun dubbii waaqayyooti moo dubbii gartee nama warraa sirra barreesseeti? Warra achirratti barreessaniiti. Goobas akkas mata dureen hundi kana qaamata meeqatti rakkanne kana naa deebiste maqaa isaa naa deebiste na dhiisika naa deebiste naaf hin deebisne siin deebisne irra deebisne gaafadha yooni jir deebitanii baga deebitan Lakka haasawaa isin dhaggeeffachaa jira lakka haasawuu fi miti isa wajjin haasawuu wallaahi. waan ifumaan naa deebise Yohaannisii miti warra gartee afaan Oromootiitu isaantu itti barreessee naan jedhe dubbiin kun dubbii waaqayyooti jennaan noo naan jette naa deebiste kaa maali egaa naa deebiste maaf lolta mata durummaan hundi waan wangeela gartee boqonnaa dura jiru hundi dubbii sagalee waaqayyooti miti waan ilmi namaa itti caafe akkasii galu barsiisan tokko gilgala mata duree itti godhee gartee barnoota barsiisan mata duree itti godhee waan tokkotu siin galle abumaas waan siin galle sana yeroo akkasii nagaafachuu maaltu siin galle beektaa? Ayyee. Mata dureen amma sagalichi foon uffachuu isaa kan jedhe suni wangeela Yohaannis boqonnaa tokko jalqabee hamma mata duree jalqabee hamma xumuraa lakkoofsa xumura 20 meeqaa sanatti kan jiru guutummaa isaa ibsa yaadichila achi keessa fudhatame kanaaf sagalee waan jedhe jechi kun qaal baqaal Kiristoos sagalichi foon uffachuu kan jedhe eenyu qaamni waan kana dubbate Yesuus immoo Yohaannis immoo Onesimos Yohaannis boqonnaa tokko jalqabdee yoo dubbiste asansin jen gurba an kanaafis gabbusa I'm gonna take you down jara keenya yoon gurbaa kana buuse hin fidina ulii hin fidina wallahi ani sinin jen hin fidina mana kana anin dhufu yoo fidda wanti irraa irratti hin jiru jedhame okay siin buusa si buusu abu wallahi hin dhuftu mana kana yoo ati dhufte takkaanaa dhuf mana takkaasi dhuf abu siin buusa ta'i si buusu wallahi wa billahi hin dhuftu yoon takkasi buuse mana kanatti akka hin deemin bakkaan sirku bulookin si godha maaliif jennaan taayimii namaa westii goota isin beeyin anos holdan ani nagaan siin jaaladha yeroo ati kijibdu waan afaan Oromoo qaal baqaalan si gaafadhe sagalichi Kiristoos sagalichi foon uffachuu kan jedhe Yesuustu jedhe moo Yohaannisu jedhe moo warra wangeela kana afaan adda adda irra jijjiiree itti katabe dachuma takkitti kana qofa naayim yoon si ibsu baadhi na buusta naayib siin jenne qaama jedhe naayim Yesuustu jedhe moo Yohaannistu jedhe moo Oneestu jedhe kamiin an block wallahi blocking si godha yoo waan kana block si godheetiin hin deebitu lee mana kanatti Abu. maali yoo dhagote rakkoo koo bari okay amma akkaan sin goone na ida qoy antas gabbaa'ee sojjinaa Gaafii ustaad nin godha nam takka jalan baasina akkuma gootee sojjinaa softu qoy antas gabbaa'ee sojjinaa ustaad waan kana namoota jiru wanti kun ingilifarra hin jiru. hin jiru naa kan namoota taran qabu Mana isa kanaan hin qabdammoo? hin qabu Okay. Ani nan jiru hin barbaanne gaafii gabaabaadha barku amaarifarra hin jiru ingilifarra hin biraa jiru. banatee haa dhufu yoo fadhettiin kanaan abbaa caalii amos na cinaa nasayn that's it hojii nasayna that's it nagaa na boqotu Abu. maa namni dhiiraa hojii gosa maa namni cinaa namni Jarana afaan Oromoo ummata Yeroo gubuudhaaf dhufa beekamaadha. Yeroo gubu baay'een si yeroo gubuu dhufte adi hin barbaannu maali waan afaan namaa galu dubbii kana Yohaannistu dubbate moo Yohaannis yoo gartee Yohaannis yoo takka takka irraa Yohaannis kan eegalu Yohaannis miiraaf and John first irraa boqon takka irraa waan eegatu sagalee waaqayyoo
dubbii Luqaas, dubbii Maatiyos, dubbii waan jechuun takka takka irraa waan eegatu. Dubbiin Phaawulosuu boqonnaa keewwata takka takka qaba. Yoo ani gaafadhe amma si gaafadha ammoo nagaan siif haa ta'u jirtu dura. Nagaa damte akkam? Fayyaa. Ani waan dubbachuu barbaadu jechuudha. Suma dhugumaa jechuudha. Nama 814 jira Israa'el jechuudha. Gaaffii salphaa. Baba, Okay, can you inta. go bring the charger for me? Thank you. Huh? Okay, taa akkasidha. Wayii akkas miti kan jechuu qabu maaliif mataa wal dhukkubsitu? Mataan dhukkubne jechuun waan yeroo namni deebisu dideen. No? Ne? Jira. Mee nagaa Go check upstairs. Waan jedhe. Okay, Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa kan jedhu Yohaannistu jedhe moo warra afaan Oromoo wangeela barreessee irra barreesse moo Yesuustu dubbate? Yohaannis. Ha? Yohaannis. Ragaa. Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa kan jedhu Kun sagalee Waaqayyooti? egaa Sagalee Waaqayyooti san? Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa kan jedhu wangeela Eenyu jedhe? Yohaannis. Kiristoos eenyutu Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jedhe? Eenyu kana jedhe? Yesuus immoo Yohaannis immoo Ones. Yohaannis. Okay, Yohaannis isaa fuudhee akkas jedhe dubbii kana eenyurraa fuudhe? Yesuus irraa. Yesuustu Kiristoos foon uffachuu isaa jedhe? Yeroo sanatti duukaa deddeebi'aa turan mitiire. Kiristoos yeroo sana wal faana deddeebi'aa waan turaniif dura Waaqayyo hafuuraa waan tureef amma immoo Yesuusiin waan dhufeef sagalichi foon Kiristoos foon uffachuu isaa jedhee uummata hin gallee fi kanaaf uummata isaa amanatanii kana jiran kanaaf barreesseef. Eenyutu kana jedhee eenyu kana Yesuustu jedhee kana barsiise? Yohaannis akkas jedhee Abbaa wanni caalitti fufi wanni parsantii 3 deebi'e kunis chaarjara barbaada. Chaarjeritti godhaaka. Lakki ka Abuu Mu'aaz jedhama maanta Amos. Dubbar. Amma Amaariffarratti waan irraanfatee Yohaannis caafu. Amaariffarratti Kiristoos Yesuus foon uffachuu isaa kan jiru hin jiru. Ingiliffarra hin jiru. Si dhufee? inni sirriin isaa Giriikiidha kaa inni sirriin isaa. Isa Giriikirra yoo deemne laalloo afaan Giriikii banne. Laale isa sirrii isaa jechuudha. Isa sirrii isaa. Isa sirriin isaa Giriikiidha ishi. Giriikiidhaan ilaalla ama Giriikirra hin jiru taanaan calqabni isaadha nambar waan irraa ka'a yoo ta'e Giriikirra afaan Oromoo irratti hin sobani kaa soban mini. Amma meete amma Yohaannis irra jirtaa? Yohaannis Amaariffa la miiraaf waan miiraaf andi jedhama jira laa kun. Lakkoofsa 14 boqonnaa 14 lakkoofsa 8 deemme. Lakki waa'ee mata duree kana mata duree Kiristoos Yesuus foon uffachuu isaa kan jedhu kana jecha Yohaannis miti namatti irratti barreesse mini. Yohaannis Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa kan jedhee barreeffame suni. Eeyyee. Siif ibsuuf egaa akkamiin jedhe beektaa? Uummanni Yesuus Kiristoos yeroo barsiisu sanatti jechuudha. Yohaannis yeroo uummata lafa deddeebi'aa turan sana barsiisutti waa'ee Yesuus Kiristoos yeroo itti himu sanatti nagaadha. Eeyyetti fuuf. Uummata isa namanii hin jiraniif, uummata dubbii isaa fudhatanii hin jiraniif, uummata sagalee isaa dhagaa hin jirreef akkas jedhee barsiisaa jira yookiin immoo itti himaa jira. Barsiisuu miti amma Kiristoos Yesuus foon uffachuu isaa jechi jedhee barreeffame kun jecha Yohaannisidha moo jecha nama afaan Oromootti hiikeeti? Jecha Yohaannis fayyadamee itti Kiristoosin ibsudha. Wangeelli sun amma Amaariffii wangeela hir'oodha kaa Amaariffii Ingiliffii afaan Arabiffaa. Bu'aan Oromiffaa isaan jira maal Amaariffaa isaan jira. Bareera maala wangeelli koo afaanota addunyaarra jiru hundaan jira waan ta'eef kamtu hir'uudha afaan Amaariffaatiin dura biyya keenya galee jaarraa 16 keessa. Hin beeku ani Oromiffaan hin beeku. Kanaafuu Oromiffaan dubbifadhaan. Ati beektee dhiisuun macaafni afaan Kiristoos Yesuus foon uffachuu isaa jechi jedhu kan hin qabne wangeela hir'uudha jennu. Bakka sirrii miti jedhi kun moobaalii kootu sirrii miti wayin immoo appii sirrii buufadheen jiru jedhi. Maala lama ni Amaariffa saamoo? Appii ati buufattee appii sirrii miti appii isa sirrii isaa buufadhu isa guutuu ta'e.
Ish afaan Oromoo kunis appiidha kunoo laale. Kiristoos Yesuus sagalichi Kiristoosii sagalichi foon uffachuu isaa jedha. Ingiliffarratti hin jiru the beginning was the word jedha malee kunoo dhaabana laale. The beginning jedha malee foon uffachuu minaamin hin jedhu. Oromiffa sanaa baasu. Amaariffi isaadhaa bamajammaariyaa qaal dabbar jedha. Oromiffa kana irratti Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jecha jedhu abbaa afaan Oromootti hiikuutu irratti sobee barreesse mini. Lakki. Isa abbaa maariffaa sobe. Abbaa maariffa mangeela maariffaa hir'uudhaa jechuudha. Gobas bareeda. San beeku kan hir'uu ta'uu danda'a buusuu danda'a kun sirriidha garuu jedhetti fufi. Inni Ingiliffaa hir'uudha mini. Inni Ingiliffaa sirriidha isa Oromiffaatti nama na jedhee haasa'eeti. Bakka Oromissa kanatti beekaman. Jecha kana jechi kun jechuma Yesuus jechuma Yohaannis jedhamtee Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jedha. Jechi kuni jechi kun Kiristoos sagalichi foon uffachuu isaa jedha. Eenyutti akkas jedha beektaa? Eenyutu akkas jedhe jecha kana? Yohaannistu akkas jedhee barreesse. Maaltiif akkas jedhe beektaa? Beeku rakke. Beektaa Baacaali? Ani hin beeku dubbadhu kan waan jedheef. Uummata Yesuus Kiristoos hin amananii jiraniif. Hin qabu lafa faranjiitis. Wangeelli faranjiitis hin qabu. Uummata Yesuus Kiristoos hin amananii jiraniif yookiin immoo Yesuus Kiristoos hin fudhatin hin jiraniitiif barsiisaa jira. Hin qabu. Mara akkannee. Sadabummaa gitu Pak. Bro, itti fufi. Jari itti fufa. Ammoo sii kana waa gaafadhu.